biyya keenyatti wangeela lallabuuni saba keenya qarqurse. Waaqayyo asitti jalqabeen taana utuun ta'in waa'ee saba keenya biyya Oromaa keessatti jalqabe. Gabrasaatios waamee Naqamteetti gad waamee achitti wal argan. Dibaabaan immoo qeesii Ortodoksii Maariyaamii fudhachuu dhufe. Achi dhaqee bataskaana Maaramii Qaddasaa guyyaa guyyaa immoo mana basaatti buna waamaa achitti barsiisaa. Waldaa Maariyaamii keessatti jalqabame duuka buutuu horate. Jijjiiramni dhufaa deemu waan adeemeef taskaara baafnaa jedhani. Gabrastoosis inkoo taskaarri hin barbaachisu namituu jiruu Kiristoositti amanee fayya malee erga du'e waa hin baasuu jedhee taskaara baasuu dide. Waldaan kiristaanaa keenyaa lafa dur jirtu hin jirtu hin dadhabde. Goda sanaa jalqabee hamma asitti maqaa dur qabdu hin qabdu. Waan hundumaaf hin sodaatamte waldaa kiristaanaa keenya hin sodaatamte. Baay'ina ammasiitu hin qabaatin hin sodaatamte turte. Amma garuu dadhabdeetti waldaan kiristaanaa keenya kana dhoksuu hin dandeenye. Namni hin guddata malee gadi hin deebi'u. Garuu waldaan keenya iddoo duriirra hin jirtu. Baay'ina ishee duwwaa miti. Humna hin qabdu. Dubbattee hin dhageessiftu. Dubbachuu hin dandeessu. Kanaaf isa du'eef dubbachuutu irra jira. Sabaaf dubbachuutu irra jira. Isa rakkateef dubbachuutu irra jira. Afaan hin qabneef afaan ta'uutu irra jira waldaan kiristaanaa.